Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya har'a seenaa abaa'oo gootawwan abaa'oo oduu haaraa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Injifannoo abaa'oo walumaan kan daawwannu ta'a. Asumaan hordofaa isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Abaa'oon yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo naannoo adda addaa Oromiyaa hunda keessatti babal'inaan hedduu magaalaa xixiqqoo hunda bira dabree hanga magaalaa gurguddootti akka ejjataa jiru, dhiyeenya ilaa hanga Finfinneetti akka deemaa jiru nu agarsiiseeti jira jechuudha. Finfinnee kiiloomeetira hanga xiqqaa tokko qofa ka hafe itti dhiyaachuudhaaf dhugaa dubbachuu fi waraanni bilisummaa Oromoo ammaan tanaa irree isaa babal'ifatee humna isaa jabeeffatee hamileedhaan fi tokkummaadhaan hudhee kokkee wal qabee jira mootummaa kanaan jechuudha. Mootummaan waan qabuuf waan gadhiisu wallaalee jira. Naannoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo babal'inaan naannoo adda addaa hunda keessaa babal'inaan hanga tarkaanfataa jiru dhagahameetiin jira. Ilaa shawaa seenee shawaa keessaan Finfinnee seenuuf hamma xiqqaa tokko akka kaafetti dhagahamu jira. Dhugaa dubbachuuf waraanni bilisummaa Oromoo seenaa hojjechuu jira. Seenaa inni hojjetu jiru kun dhugaa dubbachuu fi Oromoon gartee dhugumaan dhugatti uummata keenya. Dargaggoonni hojjaan isaanii gabaaboon yookiin immoo dheeroon hiriyaa jaalalaa qabaachuus ta'e bultii ijaarrachuu irratti hawaasa keessatti qoodaminsi akka isaan irra qaqqabu BBC'tti himan. Namoota qoodaminsi irra qaqqabuu himatan keessaa tokko dargaggoo Faayisil Muhammad kan maqaa masoo dheeraa galamsoo jedhuun waamamu. Faayisil bultii ijaarratee sababii kanaan wal qabatuun diigamullee himeera. Ilmi turuma tokko dheeraa kafiinjee yeroo duraatiif anuma qaamaan gabaabaa ta'e ta'uu ofittiin boonaa ofittiin gammadaa garuu an gabaabaadha. Inni jecha gabaabaa jiru kana jecha ilaalcha gadaana waan laaluuf ilaalcha kana cabsuufin dheeraa ofiinjee hawaasa keenya kana yeroo laatu waan gabaabaa yoo ta'e waan gadaana waan tuffatamaa tokko ilaala beeka. Hawaasa keessatti wanti si mudatee jira akkamitti si ilaalu? Wanti nama mudate hedduu jira beeka. Manuma barumsarraa eegaree yeroo barattu hanga si'a garan kanatti ati namaan adda waan taateef ilaalu jechoota taane siin jaanu ati barattee gabateen qabdu siin ta'u ati yoo akkama taatee yoo ogeessa akka fayyaa taatee marfee waraanuu qabdu faa siin jaani. Wanti nama mudate hedduu jira. Kana hunda dabree maatiin kiyyas yeroo baraddus jajjabeessaa abshirnaan jaa. Kana hunda obsumaan dabarsine ilaalcha hawaasni qabu ilaalcha gaddaanaa ilaalcha fokotaati. Akka namummaatti nam tokko yeroo jaalatti qabdu dubartoonni maal siin jaan maatiin maal siin jaan maatiin dubartoota namaatti jaalatanii yeroo bultii jaalatu fudhatu jechoon isaan siin jaan hedduu jira beekta. Nama keetii kanaan na fuudha nama keetii kanaas sineerumaa jechuufaa jira beekta. Kanaan wal qabatee yeroo tokko fuudhellee jaamu namoonni hedduun hawaasni hedduun bultii waan barbaadaniif fuudhi jaanii nagifanii bakka seenaan sun seenaa fokotaadhaa bultii natti tolu yoo naaf waan sanii. Rakkoo hammaata ilaalcha wal qabatee nama mudate rakkoon sun immoo rakkoo himamtullee nama gaddisiisu ilaalcha san cabsu kaayyoon keenya guddaan namni namummaadhaan kabajamuu qaba. Nama hunda ka uume rabbii gabaabas dheeras ka ija hin qabnes miilas qaba. Dheeraan gabaabduu fuudhuu ni danda'a gabaabduun dheeraa fuudhuu ni danda'a. Hawaasni waan kanarratti hojjetuu qabaa jechuu barbaada. Warreen qaaman gaggabaabotaan miidhamu maatumarraa eegalii maatiin mana keessatti awwaaluudhaan maal naan jedhanii ollaan siin jedhuudhaan mana barumsaan geessan namni yoo qaamaan adda ta'e manaa gadi hin baasan naannoo isaa saniin fageessan. Gaa'ila dhaabbachuu irratti wanti si mudate jira? Wanti na mudate jira bultii ijaaramee bultiin sababa adda addaatiin ilaalcha wal qabatee suuqii wal qabatee bultiin diigamtelee ni jirti. Dargaggoo Faayisil qoodaminsa hawaasa keessatti namoota gabaaboo irra ga'u hambisuudhaaf manaa manatti hubannoo uumuu hanga waldaa hundeessuutti adeemsarra jiraachuu hime. Akkuma Faayisil shamarreen ganna 28 Jigaayyoo Fiqaaduu hariiroon jaalalaa jalqabdee sababiidhuma gabaabbina hojjaa ishee kanaatiif osoo milkaa'ina fuu dubbatteetti. Seentimeetira 60 kan dheerattu Jigaayyoon gabaabbachuun koo waadanuu na dhabsiise jetti. Maatii kurnaffaa keessatti nadhadha. Dheerachuu gabaabbachuun uumamadha. Gabaabbachuu keetiin wal qabatee mudannoon addattee hin dagannati jira. Elementarii yeroo barachaa ture yeroo kutaa 2-3 gara jaaba kana ga'e barattoonni bakkaan taa'u kilaasii isaa dhufu dacha'anii lalaaluu akkatti bahee akkatti galuumaan dhabaa sababa jaaba gabaabaa ta'e irraa ajjeeffatu maalidha kun jedhu irraa ajjeeffatu hamma mana nagaanii deebi'anitti mana nagaanii deebi'u maatii koo keessa kanaanilee naa ta'u miti maaliif nu keetti dhalatte hunaan jedhu
bakka hin jiru bakka nama taa'u iyyuu dhugaa isa jiraataati namni dhufe na ilaalu maaliif waaqayyo kana keessatti kan jiru baay'eetti gaddu ani immoo sababii kanatti gaddanii fi amma gara magaalaa Naqamteen jiran immoo dhufanii dhimma koodhaa ilaalanii maal taate naanii jedhanii. Gama kaaniin Itoophiyaatti dubartoota keessaa dheerinaan sadarkaa tokkoffaa qabachuun dhaabbata galmee dinqisiisoo Afrikaa jedhamuun beekamutti beekamtii kan argatte Yeneena Sharaarsoo dheerina koorraa kan ka'e gaa'ila dhaabbachuu irratti dhiibbaa natti uumeeraa jechuudhaan BBC'tti himtee turte. Yeneenesh meetira 1 fi seentimeetira 95 dheeratti. Waa'ee dheerina ishee yeroo dubbattus yeroo baay'ee namoonni dheerinni dubartii dhiiraa gadi ta'uu qabaa waan jedhaniif dhiibbaa narratti uumeeraa jettee dubbatte. Yuunivarsiitii Ambootti pirezidantii taanaa fi barsiisaan saayikooloojii hawaasummaa kataan Dr. Salamoon Maashoo baay'ee gabaabbachuun yookiin immoo dheerachuun addatti rakkoo miti jechuudhaan gorsa ogummaa isaanii dhimma kanarratti kennaniiru. Garmalee gabaabbachuun yookaan garmalee dheerachuun eebba sabaarsas miti. Akkuma namoota biroo taatee uumamaati. Hawaasa keessatti akka barsiifataatti akka dheekkamsaatti yookaas immoo akka abaarsaatti yeroo itti ilaalamu ni mul'ata. Kan hawaasni maatiis dabalatee jechuudha. Kan adda baasan caalmaa immoo adda nu baasu yaadi jedhus immoo namoota hojjaan isaanii yookaan garmalee gabaabbatee yookaan garmalee dheerate kana keessas yaadni kun jiraachuus ni danda'a. Kun qoodamiinsa kana yookaan dhiibamuu kana addatti ilaalamuu kana hambisuu fi inni guddaan inni jalqabaa baadhuma sanarraa nama garmalee dheeraa yookaan gabaabaa kanarraati kan inni eegamu. Jalqabi jireenya gammachuuf jireenya bu'a qabeessa jiraachuuf ofii kee akka jirtutti fudhachuun dirqamadha. Dhimmi jaalala qabaachuu yookiin argachuu fi dhabuu kun egaa namoota warra kanaatiif xiqqoo ishee dabalurraa kanaaf danqaan adda addaa numa uumama nama isa kan biraattis akkuma nama isa kan biraa danqaan yookaan chaaleenjiin jennu mudachuu danda'a malee sababa isa kanaa qofaaf miti isa jedhu of amansiisanii namootatti carraa ittiin siqan hunda fayyadamuun gaariidha. Namni kamiyyuu kan inni jaalallee yookaan immoo hiriyaa gaa'ilaa kan inni horatu akkuma salphaatti hin ta'u bu'aa baay'ee keessa darbeeti. Kanaaf jalqabuma namni lakki namni nan fudhatu anaan na jibbaa na tuffataa yookaan na sodaata garmalee dheeraa yoo ta'e yoo garmalee gabaabaa ta'e immoo na tuffatu jedhanii miira yaaduu sanarraa jalqaba bilisa ta'uun barbaachisaadha. Danqaa sana hundumaa qophaa'uu immoo gaariidha. Addumatti immoo gaariidha. Hawaasni qaamni inni biraanis egaa namoota akkasii kana filannootiin ala gochuun hin ta'u. Baay'ee dheertuun dheerinni garmaleef yookaan gabaabni garmalee sun mataadhuma isaatti rakkoo ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu isaa wajjin wal qabatanii gochiif jechi hawaasa biraa isaan dura ga'u yookaan waan isaan arganiif dhaga'anii gara sanatti geessuu danda'a. Akka isaan of isaaniitti of tilmaaman akka of fudhatan suni gara sanatti geessuu danda'a. Fakkeenyaaf hawaasni gaafa san argu garmalee ijatti baasee ilaala yoo ta'e gaafatti argu hin kolfa yoo ta'e hidhii xuuxee fi gaddaaf garmalee yoo ta'e waan isaan salphachiisutti hin jedha. Qeeqan barbaachifne hojii isaaniitiin wal qabatee hin jedha yoo ta'e isaanis immoo isa kana ofitti fudhatanii gadaantummaatti of fudhatu yoo ta'e inni kun tarii gara rakkoo xiinsammuutti gadaantummaatti addummaatti adda of baasuutti namarraa fagaachuutti qophummaatti geessee rakkoo xiinsammuu fiduu danda'a ta'a. Sababa beenzilaan mana keessaa ka'een lubbuu barsiisota 2 fi barattoota 2 galaafate. Balaan kun godina Booranaa aanaa Diilloo ganda Qancarroo jedhamutti dilbata galgala mudate. Ajajaan poolisii aanichaa Inspektar Turee Dabbasoo BBC'tti akka himanitti balaan kun sababa beenzilaa seeraan ala mana keessa ture irraa ka'e. Akka qondaala kanaatti naannichatti buufanni boba'aa akka hin jirree fi namoonni karaa seeraan alaatiin boba'aa bakka biraarraa fiduudhaan karaa seeraan alaatiin mana keessa kaa'anii gurguruu jedhan maatii olaanaatu dubbise. Dhimmi isaa kanaa qulqulleessaa jirra haala ka'umsisa. Namooti lubbuun darbe dhiira moo dubartoota moo? 2 dubartiidha 2 dhiira. Barsiisota jechuu dhageenyaan sun dhugaadhaa? Namni 2 barsiisota 2 barattootadha. Halkan sa'a meeqatti ture balaan kun kan qaqqabe? Sa'aatii 2 galgala. Ka'umsi isaa maal ture? Ka'umsi isaa kana qulqulleeffachuu jirra. Akka naannoo suniitti wanni jedhanii beeksilaatti mana keessa jira. Naannoo suni qulqullaa'uu jira jechuudha. Ka'umsi isaa qulqulleessuu jira. Namoota lubbuun darbeen ala miidhaan qabeenyaa ga'ee jiraa? Namoota lubbuun darbee fi qabeenyi mana keessa jira kun jiru barbadaa'ee jira jechuudha. Miidhaan qaama nama biraarra ga'ee jiraa? Hin jiru warrootni sun malee hin jiru. Tarii akka hedduutti waan akkanaa hin mudata bakka beenzila mana keessa seeraan ala kuusanitti chirchaaroodhaan gurguruudhaa fi naannoo sanitti yookaan aanaa keessan keessa waan akkanaa hin jiraa namooti beenzila haala kanaan mana kaa'uun? Haala kanaan naannoo keenya keessatti hin jiru.
namootni kanas akkamiin akka inni achi gurgurame beeknu rabsaanii beeksila naannoo kennaa jiru hin jirudha jechuudha. Waan iddoo biraatti fidanii fa'aa namni akkas gurguratu malee. Isin maal laamtu tarii namoota akkana godhan miidhaan isaa cimaa waan ta'uuf? Wanni sirrii waan hin ta'iniif waan jiraachi waan jirraa barsiisaa jirraa jechuudha. Wanni kun sirrii akka hin ta'in. Namooti kun sirna awwaalcha isaanii raawwatamee? Raawwatameera. Tole baay'ee galatoomaa. Albuuda baasuudhaaf holqa seenanii laftitti jige baasuudhaaf guyyaa arfaffaadhaaf carraaqqin itti fufeera. Taateen kun naannoo Amaaraa godina Kibba Walloo aanaa Dalantaatti mudate. Akka hangaa fi waldaan albuuda oppaalii baasu BBC'n dubbise jedhanitti amma namoota danqamanii baruun ni rakkisa. Ta'us 8 hanga 30tti tilmaamamu. Aangawoonni kanaan duras kan lubbuun oolan jiru jechuudhaan abdii horatanis carraaqqiin jimaata torban darbe eegale garuu ammallee ija hin godhanne. Teessumni lafa naannichaa maashinii galchuudhaaf mijataa ta'uu dhabuun ammoo sochii lubbuu oolchuu kanatti rakkoo uumuun ibsameera. Obbo Tasfaayee Alamnaaw kantiibaa magaalaa Wagalxeenaati. የሆነ ዝናብ ጋር ተያይዞ ነው የተደረመሰው። እዛው ውስጥ የተወሰነ እንትን ብለዋል። አሁን rooba waliin wal qabatee jijjige uummanni isaan baraaruuf qotuutti fufeera. Deeggarsa uummataan qotu malee filmaati biraan jiru. Bakkichi bakka maashiniin galchuun danda'amuu miti. Kana duras namoonni holqa keessa hanga guyyoota 11 turanii lubbuun hafan jiru. Yoo waaqayyoon nu gargaaree dargaggoonni qotuutti fufaniiru. በዛ መልኩ ነው ወጣቱም ሰውም እዛው እየቆፈረ ነው። Gama kaaniin waldaan albuuda baasu warqa waashaa jedhamuu fi miseensonni isaa 8 holqa keessatti danqamuu ibsa immoo mootummaan nutumsaan jiru jechuudhaan komateera. Durataan waldichaa obbo Tasfaayee Aggaaz holqa meetira 150 asiin achi fagaatu seenuudhaaf hammi qotame meetira 33 qofa ta'uudha himu. ዛሬ 5ኛ ቀኑ ነው። ሌሊት 3 ሰዓት የተናደ ማለት ነው። ቦታው አስኪ ነበርና ሌሊት እንደተናደ ከታች ያለው Kamisa galgala kan lafti irratti jige durumaa sodaachisaa ture. Akkuma lafti jige nuuf bilbilanii jennaan dhaqne.